mootummaa caasaalee garagararra hojjetan ofitti dabalaa jiraachuu ibse. Haaluma kanaan godina Gujii Bahaa aanaa Liiban bulchaaf nageenya gandaa burree dheeraa kan ture Kombaa Aadan Surree kan yeroo dheeraaf hawaasa naannichaa dararaa ture yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun ummaticha dhiifama gaafatee jira. Maddii oduu ONM ABO viidiyoo haaraa guyyaa har'aa marsaa hawaasummaa isaa irratti maxxanseen Kombaa Aadan Surree walitti qabama ummata naannichaa irratti haasawaa taasiseen ergama mootummaa fudhachuun gochoota ummata irratti raawwachaa ture hundaaf dhiifama gaafatee yeroo ammaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo Cifraa Soddon Booroo ta'uu dubbatee jira. Obbo Kombaa Aadan Surree cimina waraana bilisummaa Oromootii fi kufaatii mootummaan bilxiginnaa keessa jiru haasawaa taasisee keessatti bal'inaan ibseeti jira. Kana malees waahillan isaa kan yeroo ammaa dogoggoraan ergama mootummaa fudhachuun ummata hiraarsaa jiran daandiin haqaa fi dhugaa kanuma waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru malee kan biraa waan hin jirreef isinis koottaa garanatti harkaa kennadhaa jechuun yaamicha dabarseeti jira. Biiroon barnoota Oromiyaa barattoota dhaabbilee barnoota ol'aanoo irraa qormaata bara 2013 fudhataniif filannoo yuunivarsiitii akka sirreessan beeksise. Biiroon barnoota Oromiyaa ibsa toora miidiyaa hawaasaa isaatiin kenneen barattoonni yuunivarsiitii mootummaa seenan filannoo yuunivarsiitii isaanii hanga bitootessa 13 bara 2014 akka lakkoofsa Habashatti akka sirreeffatan hubachiisee jira. Ministeerri barnootaa barattoonni yuunivarsiitii mootummaa seenan odeeffannoowwan barbaachisan hanga guyyaa hayyameefitti akka guutan waamicha dhiyeessee jira. Dabaluunis Ramaddiin ergaa taasifamee booda komii jijjiirraan wal qabatu kan hin keessummeessine ta'uu ministeerri barnootaa beeksiseeti jira. Ministeerri barnootaa bitootessa 14 bara 2022 qabxii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2013 seensa yuunivarsiitii ifoomsee ture. Haaluma kanaan saayinsii uumamaa dhiiraaf 363 dubartootaaf ammoo 350 takkaan saayinsii hawaasaa dhiiraaf 264 yeroo ta'u dubartootaaf ammoo 254 ta'uu ifoomseeti jira. Lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran sababa bilbila irraa funaanameef sagaleen isaanii dhokattee malee haalli keessa jiran kan duraanii caalaa hammaatadha jedhame. Akka dhalataan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessaa yaada BBS'if kenne tokko himutti lammiileen Itoophiyaa Saudiitti manneen hidhaa garagaraa keessatti haala rakkisaa keessa jiru garuu sababa bilbilli irraa guurameef sagaleen isaanii dhokattee jirti jedhe. Torbee lama dura mootummaan Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaa galchuuf koree itti aanaa muummicha ministeeraa Obbo Dammaqee Mokonniniin durfamu ijaaree hojiitti galuu fi dhaabbilee biyya keessaa garagaraa waliin qophii xumuruun ibsamee ture. Ergasii as biyya Saudi Arabiyaa irraa lammiileen manneen hidhaa jiran hangi tokko galmaayanii jiraatanis guyyaa silaa balaliin xayyaaraa ni eegalama jedhamettis osoo hin jalqabin hafe. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kenneen lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran gara biyyaa galchuuf namoonni 35 galmeeffamuu ibse. Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsa guyyaa har'aa bitootessa 17 bara 2022 kenneen lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran kanneen 100 siqan keessaa adeemsi galmee namoota 35 xumuramuun gara biyyaa deebisuuf hojjetamaa jira. Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsa torbee dabre keessa kenneenis yeroo gabaabaa keessatti lammiilee rakkina keessatti argaman galchuuf hojjetamaa jiraachuu hime. Ibsa Khamiisa har'aa kenneenis ammas hojjetamaa jiraachuu malee qabatamatti hojiitti seenuu hin ibsine. Lammiileen 35 biyyattii galchuuf adeemsi galmee isaanii xumurames yoom gara biyyaa deebifamanii qondaalli kun ifa hin goone. Kanumaan wal qabatee qoonsilaan Itoophiyaa Jiddatti argamu daa'imman 3 erga dhalataniin booda Jiddaa Naashinaal Hospitaalitti du'uu beeksise maatii fi firrii ijoollee tanaa yoo jiraatan akka nu beeksiftan jechuun gaafatee jira. Maqaan daa'imman kanneenitis Riyaan Alii Mariam Muhammadii fi Abdurrahmaan Abduu kanneen jaaman ta'us qoonsilichi ibseeti jira. Ajjechaa suukanneessaa tibbanaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti
humnoonni mootummaa namoota gubanii ajjeesan ilaalchise mootummaan naannoo Tigraay dabalate dhaabbileen naannichaa garagaraa ibsa gaddaa baasaniiti jiru. Haaluma kanaan waldaan dargaggoota Tigraay ibsa gaddaa baaseen gochaan gara jabeenyaa fi dararaan dhalattoota Tigraay irraa kan dhaabbatu qabsoo hadhooytuu dargaggoonni Tigraay geggeessaniin qofa ta'uu ibsan. Godina Beenishaangul Gumuuzitti dhalattoonni Tigraay haala suukanneessaan ibiddaan gubatanii ajjeefamutti gaddi guddaan itti dhagahamuu kan ibse waldichi gochi kun qaama duguuggaa sanyii ammaan dura uummata Tigraay irratti raawwatameeti jedhan. Dabaluunis dhalattoonni Tigraay ammaan dura ibiddaan gubamuu fi harkaaf miila hidhamanii laga Takazetti darbamuun mirga lubbuun jiraachuu kan waakkataman tahus yaadachiisee jira. Ibsi waldaa dargaggoota Tigraay kun ibsi gaddaa mootummaan Tigraay fi dhaabbileen garagaraa baasaa jiran kun erga dhiyeenya kana dhaabbanni mirga namooma Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuuzitti humnoonni mootummaa namoota nagayaa 10 akka haala suukanneessaan ajjeesuu mirkaneessee fi namoota ajjeefaman keessaa 9 dhalattoota Tigraay ta'uu erga adda baaseen booda. Bifuma wal fakkaatuun waldaan amantaa Ortodoksii Tigraay ibsa gaddaa baaseen gochi gara jabeenyaa dhalattoota Tigraay irratti yeroo raawwatamu ummanni biyyattii gochi kun maaliif ta'a jedhanii gaafachuu dhabuu fi dhaabbileen amantaa shoora isaanii bahachuu dhabuun kan isa gaddisiise ta'uu ibse. Dabaluunis Itoophiyaa keessatti badii hamtuun hojjetamuu kan addunyatti beeksisaa jiru ta'uu kan ibse waldaan amantii kun gochi kun yeroon yoo hin sirreeffamin yaada hamaa addunyaaf sodaachisaa ta'e baay'isuu malaa jechuun sodaa qabu ibse. Mootummaan naannoo Tigraayis gocha suukanneessaa Beenishaangul godina Matakkal keessatti namoota irratti raawwatameen wal qabatee ibsa gaddaa baaseen ajjechaa suukanneessaa Beenishaangul bakkoota garagaraa keessatti raawwatameen dhalattoonni Tigraay 30 ga'an ajjeefamu Dr. Dabratsiyoon tibbana dubbatanii jiru. Dr. Dabratsiyoon ibsa kennan keessatti gocha saalfachiisaa hojjetame saniif kanneen ajaja laatan kan hogganan kan raawwachiisanii fi kanneen gargaaran hanga lafarra jiranitti seeraan gaafatamuu hin oolan jechuun dhaaddatee jira. Dabaluunis mootummaan naannoo Tigraay waraana mootummaa ajaja fudhatanii uummata Tigraay irratti duguuggaa sanyii raawwatan booji'ee harkaa qabaachuu ibse. Kunis yakka hojjetaniif akkaataa seera waraana idil addunyaa kabajeen akka adabaman taasisuuf harka isaa jiraachuu hime. Kana malees dhalattoota Tigraay 9 haala suukanneessaan ajjeefaman san manni murtii Beenishaangul Gumuuz bilisaan gallakkisee warreen waraqaa geggeessaa qaban ta'uu qondaalli naannichaa ibsee jira. Dhalattoota Tigraay 30 naannoo Beenishaangul Gumuuz keessatti ajjeefaman keessaa 10 akka tarreen maqaalee isaanii mootummaa naannichaa dhaqqabuu hime. Gochaa duguuggaa sanyii uummata naannichaa irratti geggeeffamaa jirus dhaabbileen hawaasaa idil addunyaa balaaleffachuu akka qaban kan gaafate Dr. Dabratsiyoon ammas Tigraay nageenyaaf tasgabbiin ilmaan ishiitiin yeroo dhihoo keessatti ni dhugoomtii jedhe. Haleellaan Raashiyaan Yuukireen irratti bantee adda hundaan danqamee akka jiru Yuukireen ibsite. Ministeerri ittisaa Yuukireen ibsa ganama kana baaseen humnoonni Raashiyaa lafoo qilleensaa fi galaanaan Yuukireenitti tibbana duulan danqamuu fi miidhaan guddaan irra ga'uu himee jira. Qolannaan Yuukireen jabaa fi qindaawaa ta'urraa kan ka'e lafti Yuukireen hedduun magaalota gurguddoo hunda dabalatee harkuma Yuukireen jiraachuus ibsichi kan eere yeroo ta'u Raashiyaan opereeshinii humna lafootiin waan dadhabdeef haleellaa qilleensaatiin uummata nagayaa fixaa jiraachuu humni waraanaa Yuukireen ibsee jira. Loluma Raashiyaa fi Yuukireen kanaan wal qabatee Ameerikaan loltoonni Raashiyaa 7,000 ta'an Yuukireen keessatti ajjeefamuu kan himte yeroo ta'u Raashiyaan garuu 500 hin caalan jechuun mormite. Raashiyaa keessatti lakkoofsa loltoota Yuukireenitti dhumanii gaafachuun akka yakkatti ilaalamaa kan jiru yeroo ta'u gabaasni kanaan wal qabatu hundinuu waan hoggantoonni mootummaa ja'aniin kan wal fakkaatu ta'uu akka qabus himamee jira. Ministeerri ittisaa Raashiyaa opereeshinii waraanaa addaatiin Yuukireen keessatti loltoonni 498 du'uu kan ibse yeroo ta'u gabaasni kun guyyaa 15 dura yeroo dhumaatiif kan Raashiyaan kennite akka ta'es ibsamee jira. Hogganaan itti aanaa Birgeedii Mootor Rifeel kan ta'e Miikhaayil Orchikoof Yuukireen keessatti ajjeefamee jiraachuu maddeen gabaasanii jiran. Sirna awwaalcha qondaala waraana Raashiyaa kanarratti lubni bataskaanaa Aleksaandiraa haalli biyya teenyaa salphaa akka hin tahin namni hundi ni hubata jechuun namoota walitti qabamanii irratti dhaamsa dabarsanii jiran. Gama biraatiin pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin ibsa galgala kaleessaa kennaniin Raashiyaan waraana kanaan Siiriyaa, Afgaanistaanii fi
Cheechiniyaa caalaa akka miidhamte dubbatan. Zelenskiin ibsa kana kan kennan afaan Raashiyaatiin yeroo ta'u loltoonni Raashiyaa miidhama akka Yuukireen keessatti miidhamanii Siiriyaa fi Cheechiniyaatti kan hin miidhamanii fi akkasumas loltoota Sooviyeet Afgaanistaan keessatti hanga Yuukireen keessatti miidhaman kana hin miidhamne jee. Hojjettoonni tikaa Ameerikaa Raashiyaan Yuukireen irratti lola bantee torbaanuma sadan kana keessatti toora loltoota 7,000 akka dhabde himanis Raashiyaan ammoo 500 hin caalan jettee jirti. Waraana biyyoota lameen jidduutti deemaa jiru kanaan wal qabatee aangawoota addunyaa jidduu dubbiin wal waraanuu hammaatee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin yakkamaa waraanaa jechuun miidiyaaleef ibsa kan kennan yeroo ta'u Raashiyaan dubbiin Baayiden kun fudhatama kan hin qabnee fi haasawaa dhiifama hin arganne jechuun Ameerikaan addunyaa irratti namoota kumoota dhibbaan ajjeeftee jirti jettee himatte. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin warra lixarraa deeggarsa dabalataa akka barbaadan Koongiresii Ameerikaatti kan himan yeroo ta'u Ameerikaan akka Yuukireen waraana jabeeffattuuf maallaqa bittaa diroonii, rookeetii fi meeshaalee waraanaa biraatiif oolu doolaara biliyoona 1 waadaa galteeti jirti. Oduma wal qabatuun guyyaa irraa haleellaa bombii Raashiyaatiin tiyaatirri magaalaa Mariupol kan namoonni 1,200 ta'an keessatti dahatanii turan kan rukutame yeroo ta'u magaalaa Cherniv keessattis namoonni daabboo argachuuf hiriira qabatanii turan 13 humnoota Raashiyaatiin ajjeefamanii jiran. Waraana biyyoota lameen jidduutti deemaa jiru kanaan wal qabatee lammiileen Yuukireen toora miliyoona 3 ta'an baqatanii akka jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseeti jira.